daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagantaa dirbaba Oromummaa OBN wajjin ta'uudhaan torbatti darbu kuni sagantaa keenya guyyaa irraati. Akkuma addunyaan guutuun irra jiru yeroo muraasa asitti dhibeen addunyaa weeraree faalee jiru dhukkuba koronaa vaayirasii yookaan COVID-19 kan jedhamuuni addunyaan waanuma sanarratti hojjetaa jira. Nullee addunyaa keessa jirra dhibeen kun biyya keenya illee qaqqabee jira waan ta'eef waanuma sanarratti mari'achuudhaaf irra yeroo mari'annu immoo namoota dhimma kanarratti kallattiidhaan hubannoo fi beekumsa qabanii fi muuxannoo qabanii muuxannoo isaaniirraan kan ka'e beekumsa isaaniirraan kan ka'e immoo of eeggannaa uummanni gochuun irra jiraatu kan jennutti amannuudha. Kanarratti hundaa'uudhaan har'a Dr. Masfin Ittaanaa biyya Minneapolis irraa afeereen jira. Dr. Masfin Ittaanaa egaa ofii isaanii nuu ibsu. Dr. Masfin hojiin keessan hojii ogummaa fayyaa wajjin wal qabatee jira. Uffannaan keessan illee meeshaan isin mormaratti qabatan illee kana nu agarsiisa. Mee hojiin keessan maali mee Dr. Masfin? Dura egaa gara maree keenyatti tun deemin dura akka dhuunfaattis waan hin beekuu fi isinan jedhan ta'a. Akka kabaja hojii sanaatti isin waliin jenna akka wal beennutti immoo si waliin jechuunis immoo waluma keetii bamanaa godha. Dr. Masfinis daawwattootis bamanaa godha. Mee Dr. Masfin of beeksisuu irraa jalqabna. Tole galatoomii OBN sadis waan kana irratti waan naaf hirtanii fi maqaan koo Masfin Ittaanaa Abdiisaan jedhama. Si yoo naan jette walitti tola. Isin yoo jette ta'uudha. Kanaaf hojii koo ogeessa fayyaati ani. Tajaajila fayyaa qaama keessaa jechuu dandeenya internal medicine kan jedhan sana kan hin hojjedhu naannoo Minneapolis keessa Minnesota keessadha. Hospitaala keessan hojjedha. Tajaajilli koo dhibee nama qabu wajjin jechuudha. COVID-19 warri dhukkubsatan illee nan tajaajila jechuudha. Baay'ee ulfaadhu gaa si jechuudhaan itti fufaa akkuma jedhee yoo wal na jalaa makee dhiifamanaa godhii gaa. Tole Dr. Masfin dhiyeenya kana anillee Facebook irratti si argee karaa OMNs ta'uu karaa dhuunfaa YouTube viidiyoo waraabuudhaanii uummata dadammaqsuu fi uummata hubachiisuudhaaf gochaa godhaa jirtu. Baay'ee inni kisiifadhaa kanarraan kan ka'uudhaanii afeerraan keenya sanarraa maddeechaadha. Mee waa'een dhibee kana amma kana maaliif si yaaddesse amma kana ati yeroo baay'een Facebook irratti iyyuu sin arguun ture miidiyaa irratti iyyuu yeroo associationii tokko qabdu waldaa ogeeyyii Oromoo al tokko waggaa lamaan darbe tokko si argaan ture egasii baay'ee sin argu amma dhibeen kun eega dhalatee booda baay'ee mul'atta mee konserniin kenni guddaan yaaddoon kenni guddaan waa'ee dhibee kana maalinni? Tole galatoomii dhibeen kun dhibeen koronaa kun biyya lafaa keessatti babal'atee jira amma namni waa'ee koronaa hin dhageenye waan jiru natti fakkaatu amma yoona kan sidi bodiyooma kana haadha koo illee bilbilee erga televiiziyoonii fi telefoonaa fi intarneetiin gadhiifame waa'ee koronaa namni akka beeku natti himte. Haa ta'u immoo garuu jijjiiramni barbaachisaa ta'ee akkasuma waan hin jirreef dhibeen kun immoo baay'ee nama miidhuu waan danda'uu fi akkamittiin dhibee kana ittisnaasa jedhu irratti akka gaariitti uummata keenya akka quba qabachiisu waan narra jiruuf akka ogeessa fayyaa tokkotti akka Oromoo tokkotti kana callisnee waan teenyu miti jechuudha. Maaliif akkuma beekamu biyya lafaa jeeqaa jira Chaayinaa irraa ka'ee Awurooppaa isa booda immoo akka Ameerikaa kaabaa jira naannoo Niw Yoork naannoo Niw Jersiitti waan inni gochaa jiru ni argina. Kun egaa maal agarsiisa? Kun dhibeen kun gara Itoophiyaatti yoo deeme yoo babal'achaa dhufe tarii rakkina guddaa fiduu waan danda'uuf jecha waanuma callisnee teenyee ilaallu miti jechuudha. Kanaaf anis egaa Facebook irra ba'ee waa tokko barreessuun jalqabee YouTube irrattis waa tokko barreessuun jalqabee kanaan duras immoo egaa ogeessa fayyaa walitti qabaan ture International Oromo Health Professional Association kan jedhamu ogeeyyii fayyaa Oromoo addunyaa pirezidaantii jalqabaa kan hundeesse nuti waggaa 2 dura jechuudha. Amma yeroo kana waan aktiivii tokko gochaa jiru anama pirezidaantii isa duraanii jechuudha. Inni taanu kan biraa waan ta'eef tarii arguu dhabde ta'a. Garuu immoo ani keessaan ba'an jechuma keessan jira jechuma keessa taa'anii waan isaan barbaadan isaan gargaaraan jira waan ta'eef egaa waan kun waan na yaaddaseef akka nama tokkotti akka ogeessa fayyaa tokkotti akka lammii tokkotti ummati keenya kana hubachuu qabaa kan jedhu waan natti dhaga'ameef kana godha.
Lammata immoo waan hojjechaa jiru yoo ilaallee hospitaalaan hojjedhu qophii guddaa gochaa jirra. Dhukkubsataa argaa jirra. Baay'achaa jiru. Namoota intensive care unit yookaan tajaajila fayyaa rakkina guddaatti fidu lafi ciisan achittis ventileetarii irra jiru namni baay'een du'aa fi jireenya gidduu jiru. Kun egaa hundumti isaa walitti dabalamee an akkan sooshaal miidiyaa irratti bahuu na godhe jechuudha. Tole Dr. Masfiin mee waa'ee ventileetarii kana warra biyyaa miti nuyyuu warri biyya bakkee jiran nuyyuu hin beeknu. Dhiyoo gaaf tokkotu namni tokko baay'ee miidhamee ICU galeedhaan ICU galee ICU'n kun egaa akka amma jetteedha hiikisaa afaan Oromootti nama rakkisaa. Achi galee namni kun tuubboo afaanitti kaa'anii sombisaa dhaabbatee onneensaa dhaabbatee maashinii sanaan to'atu kan jiru tokko argeen yeroo jalqabaafuu waggaa 20 boodan yeroo jalqabaaf dhiyeenya kana baatii 6 dabarre argeechaa nama dubbisuu dhaqee maal godhanni sun ventileetarii inni jedhamu kun maa inni hojiin saamee Dr. Masfin. Tole galatoomi. Ventileetara jechuun iddoo sombaa sana bu'ee somba sana kan gargaaru jechuudha. Namni qaamni isaa yookaan fakkeenyaaf onneen isaa dadhabuu danda'a. Onneen kun immoo sombaa wajjin wal qabatee jira. Dhibee sombaa qabaachuu, michii sombaa, rakkina sombaa warri qabanii yeroo baay'ee jalqaba irratti waan oksijiinii kana faalaannaaf. Maaliif sombi keenya oksijiinii isa qilleensa irraa argatu dhiiga keenyatti dabala. Dhiiga keenya keessa kan jiru immoo kaarboon daayoksaayiid kan jedhamu kan ammoo dhiiga keenya keessaa baasaa jechuudha. Namni sombi isaan hojjenne oksijiinii kana fudhachuu hin danda'u, kaarboon daayoksaayiidii kana immoo baasuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf qaamni namaa gaa kaarboon daayoksaayiidiin sun qaama namaa keessatti baay'atee rakkina guddaa namatti fidaa jechuudha. Sammuun keenya oksijiiniin argatu. Kanaaf namni sombi isaa dhibame, namni sombi isaa baay'ee daran itti cimee dhukkubfatee qilleensa baafachuu waan hin dandeenyee fi dhumarratti maal goonaa tuubboo galchina jechuudha. Tireekiyaa karaa qaama hafuura baafachuu achirraaniti tuubboo gashinaa tuubboo sana immoo maashiniitti hin qabna jechuudha. Endotracheal tube kan jedhamu jira tuubboon sun jira. Isa booda immoo maashinii biraatu jira jechuudha. Maashiniin sun egaa iddoo sombaa bu'eetu maal godhaa somba isa dadhabe kana gargaara jechuudha. Oksijiiniin kennaa fi qilleensan kennaa fi kaarboon daayoksaayiidii yookaan immoo waan adda addaa achi keessaa baasa jechuudha. Amma namni kun egaa dandamatee sombi isaa fooyya'ee achirga fooyya'ee booda immoo maashinii sana suutee inni irraa fuudhaa deemna. Endotracheal tube yookaan ventileetariin sun yeroo dhaabbatu namni sun qilleensa fudhachuu jalqabaa jechuudha. Koronaa wajjin maaliif waa'ee ventileetarii jennee ilaalle koronaan yeroo baay'ee namni baay'een kan inni fudhachaa jiru qufaa namatti fidaa, qaama namaa ho'isaa, kan biraa immoo michii sombaa namatti fidaa waan akkas akkasiiti. Garuu kan amma yeroo baay'ee ventileetariin namni dubbatu maaliif namni koronaa kanaan dhibame harki 20 yookaan 15 amma 20tti sombisaa daran akka jirutti jiruu ala ta'uu waan danda'uuf maashinii sombaa kana barbaachisaa jechuudha. Yoo isan arganne namni kun du'uu danda'a. Kanaaf amma hospitaalli baay'een as Ameerikaas Kanadaa keessa warri jirani ventileetarii kana dubbatu waa'ee ventileetarii ammanaa oomishnaa makiinaa warri oomishan illee dhiisanii immoo ventileetarii oomishuu jalqabani. Kana jechuun maal jechuudha qophaa'aa jiru jechuudha. Rakkina dhufaa jiru kanaaf qophaa'aa jiru jechuudha. Kanaaf ventileetariin egaa walumaa gala kana fakkaata gaa. Baay'ee ulfaata Dr. Masfiin mee namoota sadarkaa sana ga'anii sombi isaanii kufee ventileetarii kanaan tiyuubii amma ati jette kanaan wanni deeggaramanii hafuura baafatan kana keessaa mee koronaan waafu dhukkuba biraatiin sadarkaa sana namni ICU galee sadarkaa of wallaalee of dadhabee maashiniin isa gargaaru keessaa harka meeqatu fayyamee dhukkuba biraayyuu kan koronaallee sanuma walitti hidhataa namoonni sadarkaa sana irratti gadi bu'anii carraan du'uuf jiraachuu isaanii amma mee walumaa gala. Egaa dhukkubni namaa sadarkaa adda addaa qaba. Namni tokko fakkeenyaaf onnee isaa dhukkubfachuu danda'a yookaan sombi isaa dhukkubfachuu danda'a, kaleen isaa dhukkubfachuu danda'a. Dhumarratti maashinii intensive care unit jechuun kutaa hospitaala keessaa kutaa isaa addaati. Kana jechuun namoota baay'ee dhibaman, namoota dubbachuu hin dandeenye, namoota hafuura baafachuu hin dandeenye, namoota onneen isaanii akka gaariitti hin hojjenne, namoota baay'ee dhibamantu achi gala jechuudha. Namooti kun egaa dhibee adda addaa qabu. Yeroo dhibee adda addaa qaban kana egaa
fakkeenyaaf amma dhibee isaanii sana tajaajilutti maashinii sanarra keenyaa jechuudha. Maashiniin sun immoo maal godhaa hafuura baafachiisaa jechuudha beeskalee. Hafuura namni sun sombi isaa sun akka hafuura baafatu godhaa. Isa booda yeroo sanatti gaafatu immoo waan barbaachisu fakkeenyaaf kalee isaa dhukkuba taanaan kalee isaa kana gargaarraa, onnee isaa dhukkuba taanaan onnee isaa kanaaf qoricha laannaa, somba isaa dhukkuba taanaan immoo dhibee sombaa sana tajaajila jechuudha. Koronaa adda kan godhu maalinni namooti ICU keessa galanii, namooti dhukkubsatanii achi galanii baay'inni kan isaan harka dhiyeenya kana akka qorannaan tokko tokko agarsiisutti persentii walakkaa 50 oltu du'a. Utuma maashinii sana qabaanne iyyuu persentii gara persentii 48 50tu du'a jechuudha. Kana jechuun koronaan kun hammam akka inni jabaa ta'uu danda'u, akkam akka inni nama miidhuu danda'u kana waan salphaatti waan ilaallu miti jechuudha. Kanaaf egaa kana fakkaata. Tole egaa mee gara biyya keenyaatti deebinaa. Sagantaan keenya kuni amma baadiyyaa biyya keenyaatti Oromiyaa naannoo Itoophiyaas namoota afaan Oromoo dhaga'an hundumaa qaqqabuu danda'a. Saatalaayitiin darbaa. Mee kana egaa isa waa'ee ventileetarii kana waa'ee ICU kana amma biyya sadarkaa biyya amma jirruuni biyya keenya ammoo sadarkaa Finfinneetti ammi tokko jiraachuu danda'a kan jedhu dhageenyeerra. Mootummaan illee waa ajajeera jechuu dhageenya biyya Chaayinaarraa. Sun akka jirutti ta'ee lafa wanniin akkasii argamuu hin dandeenye kanatti eeggannoo uummanni godhachuun irra jiraatu. Keessaa tokko akkama firoota keenyarraa dhageenyuttis asuma teenye biyyuma guddatan kana iyyuu teenye odeeffannoo iyyuu argata akka jennutti utaalloo wajjin vaayirasiidhuma utaalloonis vaayirasiidha nama tokkorraa namatti darbaa attisoodhaan namatti darbaa qufaadhaan namatti darbaa waltuttuquudhaan vaayirasiin san walitti darbaa waanuma namni tokko sibira taa'ee qufaa'eef waanuma namni tokko sibira ta'ee attiffatee fi utaalloon nama hundaa hin qabu nama qabus qabaa nama hin qabnes qabaa kanumaan wal qabatee amantaa akkasiitu jira kanumaan wal qabatee amma laaboraatooriin biyya keessanii meeyoo kilinik jedhamu torban dafinoo dhufurraa kaasee kan inni sagantaarra oolcha jedhamee wayirraa dubbise tokko antiboodii waan jedhamtu jira qaama namaa kana keessatti jechaadha. Mee naminni qabee naminni qofaatti dhiisu jira koronaan kun vaayirasiin koronaa kun akkuma utaalloo nanna jabaa tokko mo'ee kan inni mo'uu dadhabu jiraachuu danda'ame carraan akkasiin jiraataa Dr. Masfuu? Gaaffii gaarii gaafatte. Koronaan kun vaayirasii koronaa gosa koronaa jedhu irraa dhufe. Koronaan kun egaa duraanillee koronaa kan jedhamu tureera. Koronaa maaliif jedhame? Structuring vaayirasii kanaa geengoo wayii ta'ee qoraattii wayii ofirraa qaba. Afaan warra laatiniidhaan koronaa jechuun crown jechuudha. Crown qoraattii kan qabu gonfoo jechuudha. Gonfoo qoraattii yoo jenne nima ta'a. Koronaan inni amma dubbannu kuni SARS-CoV-2 kan jedhamu addaan bahee biyya Chaayinaa keessatti kan dhalate haaraadha jechuudha vaayirasiin kun. Vaayirasii koronaa isa duraaniirra haaraadha. Garuu immoo kan qufaa namatti fidanii kan utaaloo namatti fidanii vaayirasii baay'eetu jira. Raayinuu vaayirasii gosa adda addaa qabu, gosa adda addaa qabu, RSV kan jedhaman jiru, gosa adda addaatu jira. Akkuma ati beektu waggaatti yookaan al tokko lama namni hundumtuu tarii utaalloo qabaachuun isaan hafu keessumaa biyyatti. Utaalloo kanarraa immoo dandamannee dafnee fayyina guyyaa 3-4 booda jechuudha. Koronaa kana adda kan godhu tokkoffaa vaayirasii haaraa ta'uusaa. Lammata immoo tokko tokkotti akka gaarii akka malee faca'a. Namatti daddarba jechuudha. Akka sakaanii salphaatti vaayirasii sana hambisuu hin danda'amu kan namatti akka hin faca'ane. Kanaaf immoo irraa fagaadhaa ol namaan jennaa namatti hin siqinaa kanaaf namaan jenna jechuudha. Vaayirasiin kun tokko tokkotti baay'ee waan utaaluuf. Adda kan isa godhu kan biraa immoo vaayirasiin inni kaanii funyaan keenya yookaan laagaa keenya keessa nun dhukkubaa saayinusaayidas yookaan raayinaayidas kan jennu nuti fideetu nu qufaasisee nu fayyina. Inni kun garuu gara somba keenyaatti gadi bu'ee michii sombaa yookaan nimooniyaa kan jedhamu namatti fida jechuudha. Nimooniyaan kun egaa sombii yeroo gar tokko miidhamu jechuudha. Nimooniyaan kun immoo deemee maal ta'a ARDS waan jedhamu namatti fida jechuudha. ICU nama ceebsu sana fida jechuudha. Somba namaa completely destroy godha jechuudha. Kun maaliif ta'a yeroo namni vaayirasa kana argatu qaamni namaa immoo vaayirasa kana ofirraa ittisuudhaaf loltuu wayii qaba qaamni keenya keessa jechuudha. White blood cells warra jedhaman jiru, native cells warra jedhaman jiru. Isaan kun vaayirasii kana wajjin wallaansoo ol qabu jechuudha.
jarri kun amma warri warraan sol qaban kun vaayirasii kanaa jinuuti ol qabaniitu baay'ee achitti baay'ataniitu bishaan baay'eetu somba keessa guutaa jechuudha. ARDS'n kun. Wanni irra YouTube chaanalii korra kaa'an jira ture waa'ee maala X-ray maal akka fakkaatu raajiin nama fayyaa fi raajiin immoo yookaan X-rayni nama koronaa kanaan dhibamee kan wal bira qabuudhaaf akka turuuf. Kanaaf vaayirasii kaanirraa adda haaraadhas. Waan isaas gaa qorichaadhuma jirra jechuudha. Kanaaf qoricha hin qabu, kanaaf talaalliin hin hojjetamnee fi kanaaf vaayirasii isa kaanirra adda. Qufaa nama qufaasisaa, qaama nama ho'isaa, tokko tokkotti qufaadhaan darbaa, harka keenyaan darbaa, harki keenya qufaa kun yeroo xaxxiffannu waarra bu'aa, inni immoo yeroo harka keenya faalu afaan gara afaanitti geeffannaa, funyaan keenya tuqnaa, ija keenya tuqnaa. Kanaaf vaayirasiin kun yeroo ta'anii ilaalanii harki 100 keessaa 80 utaallama namatti fidee fayyan iyyuu malee persentii 20 rakkoo jabaatti fiduu danda'a, ajjeesuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma fakkeenyaatti naannoo Xaaliyaaniitti waan ta'e ilaaluu dandeenya. Lafatti nama awwaalan illee amma dhabanitti jechuudha. As Ameerikaatti sama dubbiinsa baay'ee nama yaaddessee jira. Kanaaf egaa biyya keenyatti kontekstii biyya keenyaatti yoo ilaalle dhugaadhaa vaayirasiin kun akkuma vaayirasii isa kaanii utaalloo namatti fiduu danda'a. Garuu akka utaalloo isa kaanii callisanii irraa fayyuun rakkachuu danda'a. Namni dhadhabuu danda'a. Namni du'uu danda'a. Lammata immoo waan jechuu barbaadu utaalloon kun yeroo baay'ee namarraa namatti akka beekamaadha. Kanaan dura waan akkuma sila dubbadde. Garuu koronaan kun rakkina jabaa namatti fiduu danda'a. Nama hundumaa immoo qaba. Yeroo baay'ee maal jedhu ani ijoolleedhaan hin qabu, ani umuriin koo baay'ee miti dhibee adda addaan qabu jedhu. Koronaa jechuun nama hundumaa wal qixxeesse. Inni jedhe isa beektaa Dr. Masfin inni jedhe amma maatii tokko keessa taanee utaalloon anaan hin qabu abaluun qabee anaan hin qabne abaluun qabee anaan hin qabne abaluurraa hin qabu abaluun hin qabaa kan jedhu tokkotu jira jechaadha. Akka sanan fakkaanne kanaafi akka nama hubataa jirutti vaayirasiin koronaa kuni nama addan baasu kan carraa argatee gara afaanii gara funyaanii dhaqe hundumaa qabuudhaafi dandeettii qaba jechaadha. Dandeettii akka gaariitti qaba. Nama hundumaa tokko godha jedhee dubbadheera. Sooressaa, hiyyeessaa, ati nama poolitikaati amma fakkeenyaaf namooti warri biyya hoogganan illee koronaan qabamanii jiru, namni baay'ee rakkatan jiru. Differensiin isaa maalinni kan adda ta'u namni tokko dhibee kanaan qabame dhibee kana ofirraa qolatee fayyuu danda'a. Tokko immoo dhibeen kun itti jabaachuu danda'a. Namni dhumti tokko miti fakkeenyaaf namni umuriin isaa deeme fakkeenyaaf 60, 70, 80 keessa warri jiran warri dhibee sumbaa qabani, warri dhibee kalee qabani, warri dhibee onnee qabani. Warri kun egaa itti jabaachuu danda'a jechuudha. Jara kanarratti baay'ee gadi jabeessee waan isaan miidhuu fi lubbuu isaanii dabarsuu danda'a jechuudha. Tole. Amma egaa waanuma biyyaarra jirra akkaataa humna biyya keenyaatti akkaataa aadaa biyya keenyaatti haasa'aa jirra. Utuma kana keessatti ofiigaa amma karaa ittiin of ittisaa jechaa distaansiingii jira walirraa fageenya walitti dhiyaadhaa dhunnuma manaa. Meetirii 2 amma dhunnuma 4 natti fakkaata yookaan faana nama guddaa 6 fageenya. Inni kun ammam namarraa ittisuu danda'a maal jechuudha mee axxissoo yookaan qufaa namaatu amma sana calaan deemuudha moo vaayirasichatu amma sana caalaa ga'een deemuudha. Distaansiin kun fageenyi namoota gidduudha amma kanatti murtaa'uunsaa yoo xiqqaate meetirii 2 yookaan dhunnuma 4 yookaan faana nama guddaa 6 inni jennu kuni dandeettii vaayirasichaati moo amma humna axxissoon yookaan qufaan namaa deemuu danda'udha kun. Kunis gaaffii bareedaa. Vaayirasiin walumaa gala vaayirasii jechuun isaan wanni hin qaban jireenya hin qaban. Yoo nama keessa seenaniti dhibeen kun qaama namaa keessa galanii seelii namaa keessa galanii dhibee namatti fidu malee yeroo qaama namaa keessaa ba'anii wayirra qubatu isa booda iddoo tokko yeroo murtaa'e bu'uu danda'u jechuudha. Baakteeriyaan fakkeenyaaf amma iddoo tokko yoo bu'ee achitti illee wal horuu danda'a. Waan adda addaa keessa nyaata fa'aa keessa turuu danda'a. Inni kun vaayirasiin kun akka jireenya waan qaban miti akka laayifii waan qaban miti jechuudha yoo qaama namaa keessaa waan. Namni tokko yeroo qufaa qufa'u yookaan koronaan isa qabee yeroo qufaa qufa'u qufaasaa sana keessaa bishaan wayii facaasa jechuudha. Yeroo xiffatan amma tokko bishaantu jira jechuudha. Bishaan sun immoo diroopileetii jechuudha. Diroopileet isa keessatti vaayirasiin kun itti maxxanteetu yeroo namni tokko qufa'u
meetirii 2 yookaan immoo dhunnuma meeqatti? Dhunnuma 6. Dhunnuma 4 amma 5 natti fakkaata. 4 amma 6tti. Yoo na fakkeenyaaf qufaa koo kana na guuggadhu yoo ta'e yeroon qufa'u ati meetira 2 yookaan dhunnuma 6 keessa jirta taanaan isaa garana jirta taanaan sirra bu'aa jechuudha. Yeroon qufa'u kun eessarra bu'aa jechuudha? Funyaan irra bu'uu danda'a, afaan irra bu'uu danda'a, ijarra bu'uu danda'a jechuudha. Gogaa keenya irra yoo bu'ee gara afaanitti waan geeffannu malee gogaa irra bu'eennaan gogaa sana keessa gadi seenuu hin danda'u. Kanaaf egaa maal jennaa yoo qufaan sitti dhufe yoo xixxifachuun si qabee haguuggadhu jenna jechuudha. Haguuggachuun nu barbaachisaa. Ciqilee ofii irratti qufa'uu nu barbaachisaa. Nama raachi jennee qufa'uun nurra jira. Namatti fagaachuu hin qabnu jechuudha. Vaayirasiin kun akkuma sila dubbadhee baay'ee namatti faca'uu danda'a. Malee vaayirasiin kun baallee qabaatee qilleensarra waan turus miti. Dhibeen tokko ta'uu danda'u. Fakkeenya akka tokko TB fa'aa qilleensarra turuu danda'u isaan aerozoolii. Diroopileetiidhaan kan darban garuu waa tokko veehikilii wayii isaan barbaachisaa jechuudha. Okay. Baay'ee bareedaadha. Baay'ee bareeda Dr. Masfin. Waan tokkotu naan galle namaafis akka ifa ta'u jechaadha. Afaan, funyaan, ija jedhama yeroo baay'ee gurris qaawwa qaba addanaan. Amma kan afaaniif kan funyaanii naa galaa. Afaanis funyaanis wanni tokkoon deeman waan ta'eef. Kan ijaa kun attamiif ija kana qabachuu jechuun karaa kam yoo ija qabattee karaa kam dhaqee somba keenya keessa afaan keenya keessatti galuu danda'ame kan namoota waa'ee ijaarsa yookaan qaama keenya caasaa qaama keenyaa kana hin beekneef nama akka kooteetii fi beekan akkamitti nu ibsita. Dhugaa keeti yeroo baay'ee T-zone jedhama. T-zone jechuun ija funyaan keenya afaan keenya jechuudha. T-dha miti akkasitti gurri keenya karaa gurra keenyaa haga yoonaa haga waan beekame hin jiru. Garuu gurri keenya akka afaan keenyaa miti, akka funyaan keenyaa miti, akka ija keenyaa miti. Seeliin gurra keenya keessa jiru keessa diippilii keessa seenuu qabda jechuudha. Garuu ijatti yoo nama faca'e akkuma sila dubbadde vaayirasiin kun dhaqee qoraattii wayii qaba jenna miti. Qoraattiin isaa kun dhaqee seeliitti maxxana jechuudha. Seelii keessa galaa erga seelii keessa seene booda seelii sanatti abbaa ta'a jechuudha deebi'ee. Isa booda wal horuu qaba jechuudha. Kanaaf seeliin suni ofiisaa waan hojjetu hin qabu vaayirasii kana oomishaa hin baay'atu dhiiga keessa dhufaa isa booda gara sombaa dhaquu danda'a jechuudha. Kanaaf dhiiga namaa keessa jiraachuu danda'a waan adda addaa dhangala'aa adda addaa keessa jiraachuu danda'a waan ta'eef garuu baay'inaan kan nama tokkotti faca'u yookaan namni tokko attiffatee attissuun isaa kun yookaan qofaa isaa sun wayirra yoo bu'e isa harkaan yoo qabne harki keenya yoo faalame nu qaba. Kanaaf amma fakkeenyaaf namarraatii fagaadhaa jennee isaaniin gorsina. Maaliif gorsina? Nama yoo arginu maal amma aadaa keenyaatti itti marminee dubbifna attam fayyaadha gaarummaa nagaa jaalalatti agarsiifna miti. Garuu immoo yeroo akkas goonu harki keenya kun faalamuu danda'a. Namni kun qilleensa hafuura nutti baafachuu danda'a. Nutti qofa'uu danda'a. Xiffachuu danda'a. Kan baay'ee nama yaaddeessu keessaa immoo utuma mallattoo tokko illee utuu hin qabaatin namni dhibee kana qabu nama biraatti dabarsuu danda'a kan jedhamu immoo dhiyoo kana. Kanaaf egaa amma danda'ametti namarraa fagaachuu, harka ofii dhiqachuu akkasumas immoo yeroo qufaannu qufaa keenya qabachuun nu barbaachisa jechuudha. Mee amma atuu kaafteetta Dr. Masfin namni tokko utuu dhibeen sun irratti hin beekamin qaama isaa keessa jiraachuu danda'a. Inni baay'ee dubbicha iyyuu walxaxaa godhu, komplikeetidii godhu, walxaxaa godhu iyyuu isa kana kan jedhutu waan hubatamma kaafte kana jechaadha. Namni tokko waan sanaan qabamee utuu mul'atin qaama namaa keessa hammam turuu danda'a? Yeroo hammamii? Gaariidha. Kunis waan afaan Ingiliziidhaan incubation period jedhama. Vaayirasiin tokko yookaan baakteeriyaan tokko yookaan busaasa ta'u waan adda addaa yeroo qaama namaa keessa seenu yeroodhuma sana dhibee mallattoo agarsiisuu danda'a miti. Yeroo qaba jechuudha. Vaayirasiin sun amma fakkeenyaaf qoraattii sanaan yoo seelii sana deeme seelii sana uree galaa isa booda wal hoomishuu jalqabaa ammasitti yeroo barbaada jechuudha. Amma laaffisutti qaama namaa yookaan somba namaas ta'uu danda'a, funyaan namaa ta'uu danda'a, qoonqoo namaa ta'uu danda'a. Yeroo qabaa jechuudha. Kanaaf egaa incubation period yeroo isaan itti dhibee namni tokko vaayirasii sanaan faalamee yeroo itti deemee mallattoo agarsiisu jechuudha. Qufa'uu ta'uu danda'a. Qaami namaa ho'u tuqusaatii ta'uu danda'a. Hafuura nama kutuu danda'a. Kanaaf incubation periodiin kun vaayirasiin kun haaraadha jenneerra amala isaa reefuu qorachaa jirra. Waan haaraa waan baay'eetu beekamaa jira guyyaa guyyaatti. Amma yoonaatti kan jedhamu guyyaa lamaati amma guyyaa 14tti jedhama.
Vaayirasiin arganne booda guyyaa lama amma guyyaa 14 kanaaf amma namoota tokko biyya alaatti yeroo dhufan yookaan lafa vaayirasiin kun babal'ate yeroo dhufan torban lamaaf kaa'u. Torban lama sidduutti vaayirasiin kun dhibee isaaniitti fidee mallattoo agarsiisuu danda'u. Yoommoo tarii vaayirasii kana hin qabaanne ta'ee akkasumatti nagaa ta'uu danda'u jechuudha. Tole, gaaffiin kun ni taanu siif Dr. Masfin inni kan biraan amma waa'ee attiffachuu fi waa'ee qufa'uu irra deddeebinee haasofneerra. Attiffachuun hundumtuu qufa'uun hundumtuu isa jechuu dandeenya. Maaliif kun amma baay'ee namoota walirraa fageessaa jira jedhan. Waan na quunname tokko sitti himaa. Gaafuma bilbilli gadhiifame ati jette kana biyyatti gara gimbii gajjallaatti bilbileen ture. Utuu wajjin haasa'uutan nan attiffadhe. Maal nagaadha mitii naan jedha. Dhuguma dhugata dhugaatiin naye. Maal nagaadha mitii ati nagaa keetti mitii maalii jennaani asii yoo attiffachuun hin danda'amu. Maaliif jennaani nama attiffate hundumtuu isatti shakkamaa yoo kufaatee yoo attiffate waan kun xiqqoo namoota tasumayyuu walirraa fageessinnaa laata yaadda'ani. Kanaafi attiffachuuf qufa'uu cinaatti mallattoon sana deeggeru inni guddaan attiffachuun waanuma jiru waarriyyuu nama attiffachiisa. Guyyaatti namni attiffataa moola. Qufa'uu waanuma jiru xinnoo waan utuu waa liqimsiti iyyuu waa tokko yeroo wanni kee cufamu numa kufaata. Yeroo qoonqoon kee yookaan ginuma kufaata waanuma jiru guyyaatti namni kufaane namni attiffanne baay'ee waan jiru natti fakkaatu. Isa bukkeetti garuu isa cinaatti garuu mallattoo qufaaf attiffachuutti dabalee inni guddaadha mallattoo sanaa agarsiisuu danda'an nuyi jennu isa kam. Ho'ina qaamaati moo dhukkuba qoonqoo keessaati moo isa kam inni guddaan mallattoo sana jabeessume. Maaliif namni qufa'uudhumaaf attiffachuun akka gariin baqanneef jedhee. Sirri gaaffii gaariidha. Namni baay'eenis kana yaaddaa dhuguma akkasitti. Namni baay'een nu yaaddaa jira moo warra biyya alaa jirru kana. Odimmoo isaaniif yaaddofna jechuun jaalaluma irraati kaaneeti. Garuu asirratti namni hubachuu qabu namni tokko qufa'eef namni tokko tukkusaatii yookaan qaamni isaa ho'eef hafuura isa kutee fi koronaa qaba jechuu miti. Maaliif warri mallattoon kun ispeesifikii miti jechuudha. Dhibee kana qofaa agarsiisa. Fakkeenyaaf namni tokko amma fakkeenyaaf ka'ee yoo namni tokko amma fakkeenyaaf dhiiga walaqqamee dhufee amma fakkeenyaaf dhiigi kun garaacha isaarraa dhufee kanaaf jaayibili jennee wanni ta'uu dandeenya. Garuu namni tokko yoo qufa'e yoo attiffate waan hedduutu jira jechuudha. Vaayirasiin ta'uu danda'a. Akkasuma vaayirasii isaa kanuma kan dura qabnu kan akka raayinoo vaayirasii, RSV maal kana ta'uu danda'a. Namni tokko alerjii qabaachuu danda'a. Yookaan immoo dhibee fakkeenyaaf reflex disease waan jennu jira. Garaachi keenya keessa asiidii yeroo baay'atu as gara qoonqoo keenyaatti waan dhufeen qufaasis ta'uu danda'a. Asmii ta'uu danda'a. Nama dhibee sombaa qaban kan akka fakkeenyaa nama sigaaraa warra sigaaraa tuutan amma yeroo hundaan qufa'u. Isaan amma fakkeenyaaf dhibee sombaa waan qabaniif qufa'u malee koronaa ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf iyyuudha kan yeroo baay'ee maal jenna namni qufee hundumtuu koronaa miti. Garuu namni qufee hundumtuu maal gochuu qaba? Waan gochuu malu hin beekamu waan ta'eef koronaa ta'uu danda'a. Kanaaf waan gochuu isaan qabanii yeroo qufaanii qufaa isaanii haguuguu qabu. Fooxaan ta'uu danda'a, bullukkoodhaan ta'uu danda'a, naxalaafaa ta'uu danda'a. Akkuma isa nama maaskii danaati N95 faa kaa'annu miti jechuudha warra ogeessi fayyaa. Kanaaf namni attiffate hundumtuu namni qufee hundumtuu dhibee haaraa kana qaba jechuu miti. Garuu gorsa nuti qabnu maal inni biyya keessatti babal'achaa waan jiruufi tarii immoo amma sakattaanii bira geenyutti yeroo waan fudhatuuf beekuu waan hin dandeenyeefi namni qufa'u nama attiffate yoo jiraate attistoota sana qabatu haguuggatu jedheen gorsa. Tole mee waa'ee naxalaa shaarpii waanuma danda'e nafaana qabatu kan jedhu kana odeeffamaa jira. Biyya keenya dhiibnaan biyya Ameerikaa keessattuu amma namoonni tokko yuutuubii irratti shamiizima kana fa'aa muranii tiishertii fa'aa kana muranii akkaataatti namni tolfachuu danda'u wal nama barsiisu. Dhugaadha biyya keenya baadiyyaa biyya keenya keessaa shamiiziin muramus tiishertiin muramus hin jiru dhugaadha namni ofirraa fi kana muruu hin danda'u. Garuu waa tokkotu natti mul'ata naani yoo warra ogeeyyoonni akka keetii kun yoo inni ta'e shaashii mataatti hidhatan kun jira. Shaashiin mataatti hidhatan kun tokkoffaa waan akka naayileeniitii miicuun isaallee nama rakkisu. Saamunaa baay'ees nama jalaan fudhatu. Inni ammam dadachaasanii yoo ittiin afaanii funyaan wayii hidhatanii ammam gargaaruu danda'ame waanuma of harkaa qaban maaliif amma taa'ee yeroo yaadu dhiira yoo ta'e malee warri dubartii shaashii namni dhabe baay'een hin jiru. Shaashii durii bolaan keenya baay'ee qabu jechaan ammas inuma qabaatu jedhee nama danda'a. Kan warra dhiiraatti hin deebinaati. Mee
shaashiin sun ammaffaa gargaaruu danda'a laata Dr. Masfin? Yaada gaarii kaaste waa'ee haguuggachuu jechuudha. Waa'ee haguuggiiti kan dubbachaa jirru. Eeyyee. Afaan ofii haguuggachuu yookaan fuula ofii yookaan afaan ofii funyaan ofii haguuggachuu jechuudha. Maaskii isa jennu. Maaskiin kun amma maaliif barbaachisee isa jedhu irratti deemuu qabna jalqaba jechuudha. Maaliif barbaachise maaskiin waan namni qufa'uu fi attiffatuu fi attifsoon isaa sun nama biraarra akka hin buunee fi amma tokko qabatee hambisaa jechuudha. Maaskiin kun immoo barbaachisaadha kan jedhu irratti deemuu qabna jechuudha. Jalqabaa namni attiffatu namni qufa'u suni qufaasaa sana haguuggachuudha. Maaskii kaa'achuun isaa itti dabalee jechuudha. Waan fakkeenyaaf biyyuma kana jalqaba akka yoomii yaadatte ta'e akka dhibeen kun Ameerikaa galeeni namni hundumtuu maaskii kaa'achuun irra hin jiru kan jedhamu ture. Maaliif maaskii kaa'achuun kan irra jiru eenyu? Ogeessa fayyaati. Tajaajila fayyaa kan kennu hospitaala keessatti jechuudha. Inni lammataa immoo namoota warra dhibee kana qaban namni qufa'u namni attiffatu maaskii sana kaa'achuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif nama biraatti dabarsa waan ta'eef. Sadaffaa immoo darbee fakkeenyaaf nama baay'ee keessa yoo deemne ta'e giroosarii fa'aa fakkeenyaaf biyya kanaa lafatti waan nyaataa godhattee bitattu jira miti manatti fuutee kan galtu. Achitti namni baay'ee walitti dhufee waan jiruuf walirraa fagaachuun rakkisaa waan ta'eef namni achi deemuu waan afaanitti haguuggatu kana qaatee adeemuu kan jedhu rekomendeeshinii jira jechuudha. Biyya keenyatti immoo geessina kontekstii biyya keenyaa. Biyya keenya keessatti hunduma maaskii argachuunis nama rakkisa tokko. Maaliif hojjetaa fayyaa maaskii barbaada waan ta'eef amma iddoo tokko TV irratti waa maaskii baaffatanii waa faaddooneetii godhu barbaachisaa natti fakkaatu. Maaliif namni kun yoo mallattoo hin qabu ta'e maaskiin sun isan barbaachisu. Kan isa barbaachisu maal namarraa siquudha. Namarraa yoon siqee. Mee asirratti mee Dr. Masfin maaskiin kuni akka isa dhukkubsataarraa nama biraatti dabarreef qofa moo akka isa dhukkubsataarraa ammoo fakkeenyaaf nama maaskii qabaadhee namni tokko dhukkubsatee yoo natti qufa'e tokko akka inni natti hin seenne isin ittisa moo isa dhukkubsataarraa akka baane qofa ittisa moo lamaanuuti? Lamaanuuf iyyuu hin ta'a. Garuu amma yoo mata'iyyuu isuma yoo kaa'atte iyyuu yoo namatti baay'ee sitte yoo harka kee niqattu ta'e yoo waan barbaachisu hin gootu ta'e dhibeen suni 50% at best. Dr. Fauci kan jedhamu ummarii yoo kana dubbachaa ture. 50% at best kan inni sirraa ittisu. Maaliif waan godhamuu qabu gochuutu irra gaarii. Fakkeenyaaf namarraa fagaachuu, nagaa yeroo gaafannu alaalumatti akkam jirtu nagaadhaa jennee gaafachuu malee itti dhannee hammannee gaafachuun gaarii akka hin taane. Yeroo immoo lafa gabaadhaan immoo irraa fagaannee dhaabbachuu. Fakkeenyaaf waa bituun deema yoo ta'e irraa fagaadhee dhaabadha jechuudha namicha waa bitaa jiru irraa amma qaraan koo yookaan dabareen koo ga'utti. Kanaaf maaskiin kuni jechuun maaskii jechuun haguuggii kan jennu haguuggii afaan oromoodhaan uummata keenyaaf akka galuu fi haguuggii fuulatti haguuggatan kuni hundumtuu haguuggatee deemuun kuni barbaachisaa miti. Kan barbaachisu maal inni namatti siquu dhiisuu yeroo qufaan immoo qufaa keenya kana haguuggachuu malee amma fakkeenyaaf shaashii namni qabu shaashii sana hidhatee deemuun qilleensa namarraa fagoo jirta taanaan waan sirra utaalee sirra bu'u hin jiru yoo namatti siqxe malee jechuudha. Kanaaf hubannoo barbaachisa jechuudha. Maaskiin hojjetaa fayyaatu kan barbaachisu nama dhukkubfate immoo fakkeenyaaf biyya kanatti kontekstii biyya kanaa yoo fudhatte namni tokko mana koo keessaa dhukkubfatee mana qorichaattan keessa taanaan maaskii sana uffachuun irra jira jechuudha. Maaliif namichi sana dhukkufataan sun natti dabarsuu waan danda'uuf jecha. Iddoo tokko enclosed space makiinaa ta'uu danda'a, geejjiba ta'uu danda'a. Kanaaf waan akkas akkasii yoo ta'e malee inni guddaan inni jabaanii hubannoo qabaachuudha. Dhibeen kun jiraachuusaa, daddafee daddarbuusaa, nama miidhuu danda'uusaa, nama ajjeesuu danda'uusaa kana beekuun gaariidha. Lammataa immoo harka ofii dhiqachuu yeroo dhiqatan immoo salphaadhumatti dhiqachuu booda taasisuu dandeenya. Akkamittiin akka ittisnu akka dhuunfaatti harka ofii akka gaariitti saamunaadhaan dhiqachuu. Yoo saamunaan hin jirre immoo maal godhu? Yoo bishaan hin jirre immoo maal ta'a kan jedhu immoo gara boodatti deebi'uu dandeenya. Haa ta'u gaa mee isuma amma jette irratti fufna waa'ee bishaaniif saamunaa kan amma inni guddaan rakkinni guddaan amma dhiyeenya kana gara biyya Wallaggaa pirezidaantiin Oromiyaa deemanii turan. Yeroo deemanii turan walgahii isaanii irratti namoota ganda isaanii aanaa isaanii bakka bu'anii dhufantu jiru. Aanaa 9-10 maqaadhaanii isaan keessaa aanaan 7-8 akka bishaan hin qabneef akka ibsaa hin qabneedha kan wanni ta'an. Uummati bishaan hin qabne kun uummati ibsaa hin qabne kun haala kana akkamittiin waan alternatiiviin biraa maaltu jirame wanti bakka bishaanii yookaan bakka bishaanii jechuun illee irra rakkisa.
bishaan egaa lagaa akka fedhettuun argatu yoo saamunaan hin jiru ta'e yoo humni hin jiru ta'e bakka sana maaltu bu'uu danda'ame Dr. Masfin? Baay'ee gaariidha. Waan ati gaafattee waanuma uummata keenya waan ilaalladudha. Rakkoon koronaa kuni nama hundumaa wal qixxeessu iyyuu malee akkaataa nu itti lollu tokko ta'uun irra hin jiru. Asii waan jenna bishaaniin dhiqadhu, sekondii 20 dhiqadhu, saamunaadhaan dhiqadhu jedhamni uummati keenya inni baadiyyaa keessa jiru ni rakkataan immoo maala godhu? Bishaan qabaa? Yoo bishaan qabaate immoo saamunaan qaba. Kanaaf akkuma jettee bishaan iddoo hundumaa jiraachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf yoo fakkeenyaaf namni tokko bishaan hin qabu yoo ta'e, bishaan bira hin jiru yoo ta'e, amma danda'ametti fuula isaa qabachuu dhiisuudha. Fuula isaa irraa harka isaa eeguudha jechuudha. Inni immoo rakkisaadha. Yoo baay'ee funyaan qabanna, afaan keenya qabanna. Akka gaariitti akka funyaan isaan qabanne amma lafa bishaan jiru ga'utti akka afaan isaan qabanne harka isaa lafaa lame kanarraa akka isatti hin dabarre eeggachuu qaba. Yoo immoo bishaan argatee saamunaan immoo hin jiru ta'e, tarii namni tokko malee yeroo darbe obseen nama gorsaa turte waanuma achi jiru fakkeenyaaf daaraa fa'i dhiqachuu hin danda'amu. Daaraadhaan bishaaniif daaraadhaan dhiqachuu hin danda'amu. Maaliif bishaan suni daaraan suni walitti dabalamee maal ta'a vaayirasii namarraa dhiqaa jechuudha. Kan biraa immoo akka beekamu egaa mala adda addaatu jira. Kanaaf egaa yeroo hundumaa yeroo kana dhibee kana irratti duullu nama hundumaatiin involvii godhachuudha. Uummati akka nama dhuunfaatti akka waldaatti yookaan hawaasaatti akka mootummaatti waan nuti goonu jira jechuudha. Mootummaan fakkeenyaaf bishaan sana dhiyeessuu danda'u, saamunaa fa lafa hin jirretti raabsuu danda'u inni tokko. Namni dhuunfaan immoo namatti siquu dhiisuu, namarraa fagaachuu, achumatti alaalatti nagaa gaafachuu, harka isaa yoo inni dhiqatu ta'e immoo funyaansaa qabu yookaan afaansaa qabuu dhiisu rakkisaadha. Waan addana teenya nama gorsinu baay'ee nama rakkisa. Garuu dhibeen kuni akka gadi wanni ilaaluun irra hin jiru tuffachuu hin qabne. Yoo dhibee kana tuffanne fakkeenyaaf amma sitti muudhaa fi yeroo chaayinaatti wanti kun dhalate warri biyya ammallee illee amma maaxarii koo qabaan jedhama illee funyaan kootti bu'aa hin jiru. Yoo fakkeenyaaf warra xaaliyaanii yoo fudhatte xaaliyaanii nama yeroo sanaa badaa amma kanatti tuffiidhumaa ilaalaa turan. Amma waan ta'aa jiru laal lafatti nama awwaalan illee amma dhabanitti ga'ee jechuudha. Kanaaf itti qophaa'uudha. Irratti hojjechuu itti qophaa'uun barbaachisa waan ta'eef waanuma achi jiruun immoo kireetiif ta'anii namoonni tokko immoo uffatuma isaa isuma uffatan uffanne sana ciranii funyaatti qabachuu akkuma jettee shaashiis bullukoos maalis kana hundumaa gargaaramuu hin danda'ama waan ta'eef haalli biyya keenyaaf haalli addanaa tokko miti waan ta'eef akkaataan itti dhibee kana irratti duullus immoo tokko ta'uu dhiisuu mala. Baay'ee bareedaadha. Gartuu muraara jirra. Dr. Masfin waan tokko garuu aadaa nuu galiga. Torbanis ittaannaa maaliif wanta addunyaa irratti saffisaan ta'aa deemaan lakkoofsi nuyi torbanarraa ilaalaa turre irraa harka 5-6 dabalee namni dhukkubni kun irratti argamaa jiru, namoonni du'anii, namoonni fayyanii jijjiru. Mee xinnoo waan fuulduratti abdii namaa kennu tokko keessaa waa tokko tuqnee isarraa ittiin cufnee torbee immoo itti deebina jechaadha. Kana waadaa galtaati yeroo naannoo argattaa. Ani akka gaariitti siif gala. Ani akkuma siin jedhee duraan sooshaal miidiyaa irratti badaawee waan barreessu yuutuubii kanas inuma hin ilaala darbee malee hojjetu garuu ammaa kan yoo nuti hin goonu ta'e eenyutu godha. Dhugaadha ulfaadha baay'ee fayyaa ta'e. Keenya immoo gorsuu waan beeknu irraa gorsuu anamma fakkeenyaaf tajaajila fayyaan kennaa namoota warra COVID-19 kanaan dhibamanii nan yaala. Waan an beeku riisarchii ta'e hundumaa waan an beeku waan nama gorsuu danda'u teellaatti hin deebi'u kanaaf sii galeera jechuudha. Waadaa sii galeera. Garuu walumaa galatti waan ani uummata keenya gorsuu barbaadu baay'ee dhiphachuunis hin barbaachisu. Tuffachuunis gaarii miti. Baay'ee dhiphataniis waa'ee masaa yeroo hundumaa yaaduu yeroo hundumaa dubbachuunis gaarii miti jechuudha. Giddu galeessa gochuudha. Waan nurraa godhamu waan nurraa barbaachisu gochuu. Waan nurraa barbaachisu maal fa'i? Dhugaa odeeffannoo gaarii lafa gaariitti argachuu. Odeeffannoo gaarii immoo isarraa arganna. Qaamolee fakkeenyaaf ministeera eegumsa fayyaa ta'uu danda'a. Qaamolee mootummaa ta'uu danda'u. Namoota warra ogeessa fayyaa ta'uu danda'u. Isaan irraati waan argannu kana gorsa isaan nu kennan kana jiruurra oolchuu jechuudha. Walitti siqinaa jedhanii tolenne isaanii hojii nama fakkeenyaaf biyya kana keessa lafa hin jiraadhu amma namni manaa gadi hin bahu. Nu qofaatu hospitaala deemee hojjeta. Warri kaan mana ta'anii intarneetiidhaan hojjetu. Kanaaf gorsa jiru sana fudhachuu waan ofii gochuu dandeenyu gochuu naannoo hawaasaatti immoo eegeessine namooti baay'een namooti warra fakkeenyaaf abbootiin amantii, lubooti, sheekoti lafa masjiidaattis waldaa kiristaanaattis
akka namiin baay'een akka namni walitti dhufee baay'atee dhibee kana hin babal'ifne gochuu irratti waan guddaa hojjechuu qabu. Mootummaanis immoo akkuma sila dubbadhe gahee guddaa qaba mootummaanis jechuudha. Maaliif amma mootummaa yeroo si'anaa amma siyaasa yeroo itti oofan utuu hin ta'in yeroo akkamittiin uummata keenya baraarraa kan jedhan irratti fookasii gochuun nu barbaachisa jechuudha. Qaamoleen mootummaa maal gochuu qabu? Fakkeenyaaf amma pirezidaantii Tiraampii amma baay'ee namooti baay'een isatti hin gammadan turan. Garuu namoota inni assembil godhee asitti guyyaa guyyaattis nu abdeetii nu gochaa jira amma akka Dr. Faawuchii fa'aa fakkeenyaaf. Baay'ee namatti tola. Maaliif waan jiru guyyaa guyyaatti kanatti ta'aa jira, rakkina kanatu jira, akkas goonaa jedhanii gorsa kennanii namni hundumtuu qaama mootummaa keessa warri jiranii kan irratti namoota warra kan moobilaayiz gochuudhaanii lafa fakkeenyaaf amma iddoo tokko tokkotti yoo namni baay'een yoo dhukkubsate hospitaala sana jabeessuu ogeeyyii fayyaa iddoo hundumaatti walitti funaananii ventileetariin ligaa meeqa akka Itoophiyaa keessa jiru hin beeku achi yoo geenye dubbiin cimeera jechuudha. Utuu achi hin geenye akka gaariitti ittisuutu nurra jira malee tajaajila fayyaa kennuuni baay'ee rakkisaa ta'uu isaanii dubbadha. Ulfaaddi Dr. Masfin kutaa taanu torbannu furratti waa'ee amma Tiraampiin kaafteettan immoo Justin Trudeau nama jedhamu Prime Minister biyya Kanaadaa tokko baay'een jajadha. Isatti iyyuu Tiraampiyyuu sarara korroo jechuun dhageenya. Isaan bakka jiranitti galatoomanii baay'ee hojjetaa jiru. Addunyaan guutuun baay'ee hojjetaa jira. Mootummaan Itoophiyaas amma humna isaa hojjetaa jira. Baay'ee garaa nama nyaata. Humni mootummaan sun qabuuf humni mootummoota addanaa qaban adda addaa. Garuu waan tokko jenna. Amma waan addunyaarra deemaa jiru keessaa namoota meeqatu guyyaatti qabame, namoota qabaman kana keessa meeqatu du'e, kan fayyammoo ta'edha. Persenteejiin du'aa amma warra keeziin kun cufame jedhamee yookaan kan fayyee yookaan kan du'e keessaa amma 21 ga'eera har'a natti fakkaata. 79 hafa 79 irraa wanni ta'a jechaadha. Isaan kana mataa isaa carraan hafuudhaa hammam guddaadha. Carraan fayyanii deebi'anii jireenya normaalii jiraachuun isaa maal fakkaata jedhu kutaa nuti itti deebina. Xumura irratti Feesbuukii irratti wanta yeroo lamaan sana tokko arge tokko yeroo neetwoorkiin biyya cufamee ture tokko banamuun akka irra jiru yeroo lamaan sana tokko barreessee argeen jira. Isa kanaaf amma banamee jira. Waa'ee kana maal jettu? Baay'ee namatti tola. Anaan dhagaanii banan taanaan baay'ee natti tola. I'm so excited. Kanaaf namooti waa'ee kana rakkina kana baranii telefoona isa ta'u amma harmee koo wajjin ji'a jaamu akka ji'a shan akkas taasisee hin beekun ture. Kaleessa yeroo itti haasa'u waa'ee koronaallee akka dhageesse natti himte. Kun jechuun namoota haaluma kana namoota decisionii kana murannoo kana godhanii akka telefoonnii fi intarneetiin banamu warra godhanii baay'ee galateeffachuun barbaada. Kana caalaattis immoo gara fuulduraa koronaa kana akkamittiin qindeessinee waan baay'ee hojjenne kan jedhu irratti hojjechuu isaanirra jira. Kanaaf baay'ee natti toleera. Namni baay'eenis gammadanii fira isaaniitti haasa'uu danda'uun isaanii garuma fuulduraaf iyyuu intarneetii yookaan telefoona kutuun kun gaarii miti. Maaliif namni yoo dhibame telefoonaan ol argaa. Intarneetii fakkeenyaaf tarii namooti baadiyyaa keessa yoo dhibanii telefoonaan garuu namni iddoo baay'ee bira ga'uu hin danda'ama waan ta'eef tarii gorsan qabu akka ogeessa fayyaatti akka nama siyaasaa miti. Siyaasa kamiin illee hin deeggarus hin balaaleffadhus garuu amma danda'ametti uummata waan miidhu gochuu dhiisuun barbaachisaa natti fakkaata. Ulfaadhi Dr. Masfin Taanaa galatoomii yeroo keetiif galatoomii yeroo ammaa ogeeyyiin fayyaan doktoroonni narsonni akka hojii miliitarii hojjetaa jirtu namicha tokko baay'ee garaana nyaate guyyaa 17 keessan guyyaa 16 hojjedhe jedha doktorri akka keetii tokko haala akkasiirra duula akkasiirra jirtu kana gidduutti immoo saba keessa yaadattanii yeroo gumaachitaniif hundi keessanuu galatoomaan jedha atis nagaan naaf turii torban sa'aatii wal fakkaataatti tooppikii kan biraa waa'ee koronaa ta'ee immoo waan biraa irratti haasa'u naaf galatoom. Atis baay'ee galatoom OBN sadis waan kana naaf hirtanii. Waan hin beekurraa amma tokko dubbachuu waan hin danda'eef carraa waan argadde baadiyyaa Oromoo keessas waan ga'uu danda'eef galata guddaa qabda.